Ashamaa kam jirtu hordoftoonni kiyyaa marti keessan siniin jecha ruutiyyeen guyyaarraa dhufteetu jirti jechuudha. Maatii koo biratti baay'ee haala bareedaan dabarsee jira. Nyaadhu dhugi jechuudha. Waan qofu isaanitti fakkaatu. Waan ani keessa ture argitaniitu jirtu. Innaa hamma kiifameetu jira. Baay'ee natti tolee jira. Obboloonni koo dhufanii akkasumallee baay'anneetu dabarsaa turre rafnee halkan hanga sa'aatii 7-8tti turre gammachuu guddaa qaba keessi koo yoo jettu dubbattee jirti. Haa ta'uyyuu malee guyyaa har'aa immoo abbaa kiyyaa fi haadha kiyyaa sapiraayisii gochuu nan barbaada. Sapiraayisiidhaan dura garuu biraankii wayii kan hin qopheesse ni jira. Biraankichis immoo garanii mana kireeffadheetti nan deebi'a haalonni naaf hin mijanne jedhaanii. Mana kiraa immoo kan ji'a ja'a kaffaleen dhufe. Kanaafiyyuu birri qalaalii yookiin immoo birri salphaa miti kan hin kaffale waan ta'eef nan deebi'achinaa wayyan jedhaanii calli jedhamee kennaan hin kennamu warra tuqaniitu yoo jettullee dubbattee jirti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf shaa jetteetu dhufte jechuudha. Bareeddeeyyi bareessa gootee jechuudha. Yeroo darbe garuu ruutiyyee hin dogoggorte jechuudha. Abbaan barbaade siyamanee siyamanuu dhiise jechuudha. Suura keessana haala sanaadhaanii kaatee gallakkisuun qabdu turteeyyuu kinoo haala kanaadhaan simboo kee ittiidhaanii gallakkisuu qabdaayyuu erga ta'e immoo maa gochuun hin danda'amu. Maatiiwwan qaqqaalii haadha qaalii abbaa qaalii osoo qabdu hanga sana yeroo akkachuun keeyyi hin barbaachisu ture jechuudha. Egaa maatiin kan keessa hin gallee fi gaa'ela ishii gidduun seennu jechuudhaani jechuudha. Egaa haa ta'uyyuu malee ammallee akka hin barbaannedha jechuudha akka isaan dubbachaallee jiranitti. Sanaa booda egaa hin dhufan jechuudha. Utuma turanii jettuu dhufanii gaafa jedhanii haatiin ilaalan jechuudha. Abbaa osoo hin taane yeroo baay'ee beektu haati baay'ee nama to'attee jechuudha. Keessattuu intala dubaraa jechuudha. Maa'inni jedhaniituma akkasumatti ni ilaalanii baay'ee bareeddanii dhuftanii mushurraa fakkaattanii gaafa ishiin jettuun bakkee sargii wayii turre achirraan dhufne kanatti dhaayee atiyyuu mee akkamitti bareeduu dandeessedhanii gaafatanii. Sanaa booda gaashiinii himmaawwan sittimaa kan hin sittimus immoo maalidha yoo jetteetta ta'e garaan dhufetti mana dhufetti deebi'uun barbaada. Iddoon ani dhufe immoo mana kiraa kan ji'a ja'aan kanfalee dhufe qarshii salphaa miti kan hin kaffale waan ta'eef achitti deebi'uun barbaada gaafa ishiin jettuuni. Kunis umarraa maddee maal jechuu barbaadda? Ani uffee jedhee gammadee gammachuu kootti bishaan naquu barbaaddeedhaayi. Obboloonni kee iddoo jiranii dhufanii sibiira bulanii ijoollee qabatanii baay'ee haasawaa turre. Isa darbees isa dhufuuf jirus baay'ee isa haasofneetidha. Kana hundumayyuu gammachuu koottidhaayi. Haati gaafa gadditu gaariidhaayi jedhanii jechuudha. Sanaa booda homaa gochuu hin danda'u natti sitti hin tolle jennaani maalan balleesse humna kootu siif hin taane hojii kootu siif hin taane jennaan isaaf miti jetteen jechuudha. Deebi'uudhuma waan hin qabuufidha jettee jechuudha. Ruuttaanii keessa keetii taanaanii oma rakkoon qabu jettee jedhanii bakka hin gaddisiiste jechuudha. Haa ta'u malee abbaan ishiis immoo maal jechuudha. Kunisuma biraa maddee itti yaaddeetuma akkas jettaayi. Nuti yeroo dheeraadhaaf otoo sin argiin turre amma immoo baay'ee gammanneetu jirra. Atis iddoo lama akka nagaadhaan taatu kan barbaannu yoomii kan ishiin iddoo lama taatu jenneetidha. Nuti gammachuu guddaadha siif qabna sisimannee maaltu hir'ate maaltu badee jedhaniini ishiinis homtuu hin bannee jettee jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf haa ta'u edda yaaddeedhanii hin haaranaa keessattuu armeenshi baay'ee haaranii abbeenshi garuu calluma jedhan jechuudha. Baay'ee isaayii
haa ta'u kaadhanii isaan afaanuma keessa qabatanii aaranis yoo ta'es illee jechuudha. Sanaa booda egaa isheen murtoo murteeffattee taa'aniini jetteeni wanta namni tan hin qabdanii wanta natti bade hin qabu garummoo isaanitti yoo hordoftoota kootti iyyuu himaan ture. Isa kanaafiyyuu deemu malee jette deemu malee jechuudha. Akkuma jettee murteessite tolli hin jiru tola faranjii balleessee dura waa jedheen achi booddee immoo isaan gammachiisa jettee jechuudha. Isaanis eeddasii ta'ee toledhanii gaafa isaan ka'anii kottaa deebi'aa taa'aa jetteeni deebistee teessistee piraankiidha jetteen jechuudha. Egaadha Ruuttaa beektu jechuudha. Kana dura eenyudha maqaan ishee maaleetidha buleetti Ruuttaa sana qonxoxanii jechuudha. Gaafa jarki gabaabaa uffatte tokko kana uffattee nafaan deemtu jedhanii jechuudha. Warri durii kun mee dhugaa rabbi akkatti isaan namatti tolani pirankii ta'uu baate sin qonxoxaayyuu sababa abbiitiin maleedhaniini iddoon qonxoxamu nan qabaa kinu askoola qonxooxi sarbaa gochaanii turte jechuudha. Ani baay'een gaddee otoo piraankiidha jechuu baatteetta ta'ee siif gaariin turredhaniini abbaayeen isheellee akkasuma jechuudha. Sanaa booda garuu sapiraayisiin ani kan isinii qabu jetteeni achi booda suufii abbaa isheetii kenniteetti fi uffatallee kinoo uffata aadaallee kenniteefii jirti. Haadha isheetiif immoo qamisii abashaa kenniteefii jirti kan wal fakkaatu jechuudha. Maal akkanii jedhamullee kan gondoriitti ta'uun beeku jetteeti akkasuma garuu warra gondorii fakkaataa si jenna yaroota. Na baay'ee bareeda baay'ee gammadanii baay'ee ishee eebbisanii haati fa'ii jechuudha. Jireenya eebbifamaa siif haa kennu. Akkatti nu bareechitetti bareedii Abiraamis ta'ee atis dhalli isinii argattanii dhala eebbifamaa isiniif haa ta'u dhala isin xooru isiniif haa ta'u tokkummaa keessan kan jabeessu jaalala keessan kan jabeessu jedhaniini egaa eebbisaniitu hojjechuunis amiin jenneetu jirra jechuudha. Baay'ee bareedanii jiru. Ruutiyyee Waaqayyo nagaadhaan si haa eegu. Qaali namaa bareeddu simboo qabeetti hubattu. Isaanillee baay'een si jaaladhanii jiru. Akkasumallee nu hordoftootaanillee Ruutiyyee warri jedhan jiru. Isaanis baay'een jaaladhaa baay'een isaan kabajanii nu illee nu eebbisaniitu jiru. Amiin jedhaa isiniin jechuun jaaladha nuti hordoftoota mitiiree isa kanadha jechuudha. Dhuga dubbachuudhaaf eebbifame waan baay'ee bareedaadha. Kana caalas immoo gootee akka abbaa kee haadha kee gammachiistu abdii guddaa qabna. Abbaan ishee keessattuu uffata kana yeroo dheeraadhaaf yaadaan tureedhani hin arganne jechuudha. Karaa mucaa koo dhumaatiidhaani kunoo kunnaa kennameetoo jira kana argadheetoo jira jedhanii jiru jechuudha. Yeroo tokko dhugaa dubbachuudhaaf nama gammachiisan innaa ishiin gadi jettee kennituu fi dhugaa dubbachuudhaaf garaa kootu naammaate jechuudha. Maaliif jennaani abbaan nama dhalche haati nama dhalte tokko gaafa waa namarraa argattu baay'ee namatti tola jechuudha. Namni biyya Arabaatii galee maatii koo biraas waan naa kenname argeera akkatti nama gammachiisu. Sinis immoo siniifis immoo gaafa kennamu sin gammachiisa. Sinis immoo gaafa namaaf kennitanii sin kan kennu ishii kennitu caalaa isa fudhatutu gammada jechuudha. Isa kanadha baay'ee namatti tola baay'ee nama gammachiisa. Sin jechuu jaalanna guddaa sin kabajaa guddaan sin jaaladha. Hordoftoota biyyaa eebbifamaa isa kanadha.